Hayyee maallaqa raafanii jedhanii deemamu. Iddoo guddaadha jedhamni waan mana keesseera waa jira jiruu jira ijoollee ilmaan qabna maatii qabna muka gabaa keessaniif hin eegalla. Ana qofa nama hundaa bitata. Nama hundaa nama man hunga teenya qofa beeknuti. Mutaan lakkoofsi nama. Kaddalattiin taa'in jee. Sameen na dhiisikaa. Dhiisime. Siin jaaladhaa darayyaan maa booda si malas takka jaalladhaa. Ilaalaa miti ni ilaala. Silaa maallaqa dhibbaa shantamii dhibba lama godhee si haala. Walaa hedduu si jaaladha baamana fayyaa qaalii qalbii. تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتوتا في خردوتوتا إيادة سبا رمضان الراجل لكن الجنة تبني ترى أنا مقفى يدل نجلو قبل ترى وان أدى ذكر سني كفتير في خلنا أداتين يا دولار قبا ليه كنا قرتني جرتني إني لين خلنا أدى كنا نبتي جرا إني إيدا نبتي أقرو إيد بس إني ويكتشو تدبي هدونا تببريتي وفردتني جرا كويس أنا قرتن كنا خلنا كنا فادا garuu kan addaatiin harka qabaa fi reefuun tana isaa dubbatuun dhagee uffata iidaatiin bitadhe jee garuu ani suppermaarkeeta dhaqee uffata addaatiin bitee dhufe huccuu ciramtuu horii mana kana keessatti akkumaan jeeni uffachuun hin jiru huccuu jalaan qaqalloo akka dhalaatii fi surree ciramtuu gana mana kana keessa akkumaan jee hin bitamuu hin jiru iida kana manni salmaan bitadhe jeetti yaadee jira. Garuu ani jiruun dhaqee bitee fi dhufee suppermaarkeeta dhaqee huccuu ajaa'ibaatti kophee irraa surree irraa hunda biteetii fi jira itti hin dubbanne garuu reefuun tana isaa dubbatuun dhagee deemeen irraan tana uffata iidaa laalaa suuqa gabbee ijee isaa dubbatuun dhagee ani immoo bifa biraankii godheetiin hedduu isa aarsaa akka inni aaruu fi akka inni naanchuu garuu maallaqni inni silaa suuqatti hin deebisan na bira jira. Gana dhufeen irraa afurtiin deebi'aa manaan deemee jeequte ani immoo guyyaa kana dhaqee waa hunda bitee dhufee osuma inni rafu jiru dalagaa dhufee rafu jiru magaalaa dhaqee waa hunda bitee dhufee siin garsiisa maashaallah uffata babbareedaan bitee fi ni tahaaf jeeti yaada qalbiin isaa waan babbareedu jaalata huccuu qaqqaalii bitata anillee qaqqaaluma sanii biteef garuu ciramtuu hin binnee fi wala huccuu babbareeduun bitee kophee akkamitti beekeechuu kofa akkamitti beekeechuu keessan hin oolamu hundaa quxurii isaa laaleetumaan deemee kopheellee kofoollee akkasitti bitee akkuma inni na gammachiisanitti anillee ni gammachiisa jeetii yaada maaliif huccuu akka niyaas jaheesseetu naa bitee dhufe subhaanallaa osoo natti himini anillee rabbiin akkuma niyaasaa keessee san akkam biteef rabbi haa taasisu kun horayyaanuu ni jala gaffafacaasee jira waan asin dhiisu tattaa hirayyaanii wallaa akkuma sana agartan kanatti kun Dari mana di desa, mana di kami jalan ke itu an beritu jalan kan, kebiasaan kerja itu beritu itu, masya Allah, tabarakallah. Kobele sini sih nagar sisa, kono karena pakati, kobele satis, masya Allah. Isin ini agar tanah pakata, dora subjeknya sih jadi, kobele ini agar tani. Insyaallah ini akka ini jalan tuh kemana ini raja, desanya karena raja tuh, abdin kaba insyaallah Rabbi wajini. Kofoollee maashaallah kofoollee kana sanaan biteetii sinja daawwattee taatee wala balloodhallee hedduu babbareeddii inshaallah akkumaan isarra jaaladhe sanitti ammoo garuu hedduun aarsuu deema ati iida kana ati nama guddaadha hin gootu haramuu dawwaluma tokkichaa saniin gootaan jaani waan inni sanirra jiru walumaanuu arkuteenya huccuu bitachuun hin jiru har'a anumaa fi ijoollee tiyyaa godhan jaani walumaan laata. Maal maa qoodee. Kophaa taa'utu jiru barra ijaan ejjiin taa'u jira sen. Jalleen ala taphachi jirti sen himee qottoo kan. Taa'uun deema. Maal? Ariifatutti jiraati. Dafii maqaa duraan. Inni ariifatiin illee siin barbaadu jira qottu ta'a. Duraan baay'ee Siifiin kana qot seeniin jeeban. maal? Seeni gaa qottu sitti naa jiru. Sitti naa jiru egaa. Haajaa keessatti maddu fayyada kan Ma dhaabbatu sitti dhima dhokoo gataa kaati maal manni kun mana kaadhiini? nama deema jira. Kala seeni yaa qottu seeni. Maaltu jira? Taa'u maan jiran. Habibi. Eessi deemu deemtu? Gabatti deemu deemtu.
uffata jechuudha. Maal goota gabaadha? Maal gootaa maal? Uffata dheengatti imaamataa mudawwaraa warra siibitee rafaa siibitee kaayisaatiyya. Bar mudawwara dhiqatanii nama kaawiyyaa godhatanii dhaqanii ta'e. Akkam? Akkasuma gaa mudawwara abbaa bitatan. Imaamataa ni qabdaami. Mana kaawiyyaa siifin geessa. Kaawiyyaa godhattee atuma dheeysa. Ijoolleen bitatte naaf hin Mudawwarii fi imaamataan ida guyyaa meeqa godha? Aywa inni guyyuma tokko guyyaa meeqa? Ittuma aammishi inni salaatu. Mudawwar guyyaa iidaa qofa nu fadhaa. Maali? Guyyuma iidaati gaa guyyaa biraa maa eessa deemtaree huccuun qabda mana madiyaana qabda. Guyyaa sadii sun madiyaana mana keessa. Guutuu huccuun akka mana keessa guutuu. Guyyaa iida takkitti salaatu san. Jaajarra siibite imaamatara siibite. Laa amman tan hamma haasoo barbaachisaadha. Maal barbaadde haasoo barbaadu qaba? Ada ayyaantu haadha dhayyaa. Dafiiti maallaqa dhibbaa shantamna kan doolaa dhibbaa shantamna. Toora dhibbaa shantama isaan fudhate haa toora dhibbaa shantama hin eeggatu huccuu magaalaa guutuu walii qabdee naaf deemi deebisennaan deemi. Isaafillee ni bitamas dabalee. Laa inni gaafa rayyaan hedduu qaba. Maashaallah sanuma hafatu. Huccuun akka dubiyyaan baane inni. Ilaa nuti ilmaan qabna waa bijee godhannee eeggalla. Ati yeroo amata raayibal dubni huccuu takka iida takka hedduu baatee ni beektaa hin beektu. Iida akkamitti hedduu baa iida. Nama guddaan kana namni guddaan iida godhe ilmaanumaa fi haadha manaa fi iida godhanii. Nutu iiduma arafaatii fi iida soomanaa qabna. Beeka iidan dhagisiin Irreecha tokkicha waliin sadii ma qabna. La garuu namni guddaa eega guddate ilmaan fi Ilbaa fi tirayyaan. haadha manaa fi iida goosista namni guddaan ilmaanuma ofiitii bita Sati nama guddaa chaawta namni guddaa kun eenyu? namni guddaa nati gaa abbaa ayyaantuu abbaa oromiyaa abbaa rayyaa eengate waan gabaa jiru guutuu coor qabdee fiddee dhuftemi galatoomi hedduun jaaladhee huccuu hanga inni waliin dhufanaanuu siifannaa namboonna natu wanta qaba. Akkam jechuudha. Ijoollee walii qabdee bitte moo Namaan na eega karaa irratti. namaan deemaa jiin huccuu bitattee jirtu sanumaan ni dagoota. Tamiin ni dagoota. Akkaataa maal eengate si bita sani mudawwara? Tani si bitee ni dagoota. Laa teetumaan goota. Si bitaa jira kaawiyyaa siifin geessa guyyaa idaa sanumaan salaata. Iida guyyaa sadeen mudawwara maaliin si Ni deema? qabda huccuu maliyaa guutuudha. Duulaa keessa sanuma Ta durmu. Ta durii maali gadhii matana hunda bitte huccuudha. Akkana naasayin. Maafi naasa waan akkanaa. Amma naa kan nire. Maali si han? Maallaqa bakka itti keessa keetti ilaala. Maallaqa bittaan hankaa hin beektu. Kootummaan tana mee kootu? Kootu haa? Maaleenii hin jiru inni illee hin beektu bittaan hankaa yoo kootu maaleenii si hiramti. Kootu? Hin jiru gaa maalee gabar iida kana hin jiru nama guddaadhaan namni guddaan huccuu bitatu jee. Huccuun akkatu biyyaa baane huccuu bitachuun hin bitu jedhamu geetiin jira. Amma naaf kan taman kan Ani maallaqa siidin kan. maaliif naan kan inni duuba maallaqa naan kan inni maaliif bitata. Huccuu ma hin bitatu jee. Bar maallaqa kiyyuma kan as bira kan naan. Maallaqa Kiyyaan si kanneen? kiyyuuleedha. Maaleenii hin jiru. Huccuulee bitachuun hin jirtu. Maaliif naan jee? Maallaqa kiyyechaan waliin gisee hin ta'u. Maallaqa kam qabdu? Wanni mana kaa keessa jiru naa beeki? Tokko khayya kheeti. Maallaqa kiyyanaan jee maallaqa naa kan ifaan jee. Maallaqa keessaa. Eessa bitaa? Ati naa dala jiraa mire. Ati dala hedduubaan kaayee ichisitti qorqodanis. Duuba maala qorqoddanaa kan nire. Yaani jechuun ka namni ilmaan qabu. Haalamma Ilmaan guddisa. iida guddaadhaaf deemnaami. Iida guddaadha Iida guddaa deema. Waa iida guddaan deemna rabbiin nuu ga'uun. Dubbii walitti hin goonuuti maallaqa naa kan ishee hin deema. Dubbisi kolti hin jiru baran. Iida guddaadha jee namni waan mana keesseera dhugaa jira jiruu jira ijoollee ilmaan qabna maatii qabna mokka. Gabaa geessine finnee galla. Ana qofaa nama hundaa bitata. Nama hunda nama man hunga teenye qofa beeknu nuti. Namni maraatee fiigus jalmoo horii naanuti. Xiqqoo yaaddooti. Kalaas jedhaan deeman. Ijoollee tanaan deemaa jiine ijoollee tanaan galfadhaa Fuulara dhaabbateetti gad lallabu. itti lallabi jiine adeemaa. Leenkan. Dhuguma naa kan jiru. Haasiif hin kan maal akka bitti si kannan. Maaliif naa kan jiru? Huccuu tama jirtuun hiita. Kan huccuu durii dhiire. Si bitaan hin jira mudawwaraan dhiida islaamni. Guyyaa dhiida tokkicha imaamata tikib gotela si jajja singittiiffattella gaarayyaan taatella. Anaa gurraacha kana wayitaaniin mudawwara uffadhe guyyaa sadii guutuu wayitaaniin. Mudawwara baraa dhiidhaa mudawwarri adiidha si jajjaa singittiiffatta imaamata cimchideeffatta. Arabni yaazool jettee namni. Yaa maasha Allah. Arabnuma sanuu ibbirees yoo silaale si ibjibbaan si hin jaame. Deemee uummata sana. Daawwattoota hordoftoota fayyaa. Onnee firii jettee jirti yaaddoo sabaa. Ummata deemin nyaanjee gabbee jira. Abbaa Rayyaan. Abu Rayyaan. Yaa Abu Rayyaan yaa qaali yaa habiibi qotu taa'e yaa galbii. Galbii qiyyaa barate dus jaaladha. Waggaan Abbaa Rayyaan sin jekkanallaa. Waa si kan si gadi qabbanaan. Iida bar.
Sabata daw. Ido ay siti din. Ida bitatte san mangbarire. Nabasi niyo jirtimi. Sadaqaan goonaa iyyatu miraala. Simbasu. Kuma rukire. Mallaqa hin jiru. Rukee Lakki jarani lakka naakan malak. Barayyaan baamtu isaati. Mallaqa mu baasu feetaa khalas sadaqaan godhi. Nama nyaachis miskiina. Yalla saras khalas hin bitadhu barana iidumaan godhu. Maaliif garuu sababni isaa? Sababni inni qabdi gaafachuu. Gaafa waa takka mana keessaa hin qabne Kutu wal guuru gaafa san qaali maalis akkanatti hin baay'enne. Rakkoon qabamu ilmaanis beekte maashaallah. Guutanii jiranii ilmaan fiifi yaadu biyya namaa keessaan jira itti himu. Sammuun deemu qabdi akkuma maallaqa akka dalaganii bitan gabbaasu hin jiru ammaa Maaltu kan siyaasa mantan? Uffata iidaa jechi kan matan siraadha. Akkam uffata iidaa akkamittiin iida dhabee? Anamma silaanaa bituu baatanis waan takka nama. Akkamittiin mudawwariin guyyaa sadii bituu deema? Mudawwar malee wajjin qabdu. Taddurubu. Taddurin dhiyoo tana bitattee wani qabdi ramadaana duraa wayii. Sanumaan goota iidaa. Ayyaa si taatu. Ayyaa si taatu. Wani ati sanarratti kan jirtu karaa si dhiistemi. Asii taatu. Du'aan godhaami walii gallee. Godee. Du'aa golee nama nyaachisa. Ayyaa walaa hedduu si jaaladha mana fayyaa qaalii qalbii. Anu cuudhiisuudhaaf. Laa huccuu dhiisuu miti. Akkanumatti yookaan si laalatti sineeta. Hedduu si jaaladha. Na qoosaata? Laa si qoosite. Jaalala keessa qoosaan ni jirti. Laa waan hin taane irraa dhiisu. Takkaas jaalala keessa qoosaan ni jirti. Qoosaa maal isa? Qoosaa si qoostiin jiru hedduu si jaaladha. Nan jaalatin. Siin jaaladha. Nan jaalatin. Hedduu miskiina wallaa ta'e kana. Miskiina. Walaa hedduu miskiina miskiinaa miti. Maal jechuudha? Miskiina. Amma nama jalaan hambiftee maali wanni ati haasoftu? Walaa hedduu miskiinaati. Halas maallaqa naan kan tumre maallaqa ida godhu. Walaa maallaqa miti waan maallaqa oliitu si kun kan. Fidire. Fidi. As maallaqa feeta huccuu miidhaa feetaa mi. Walaa hedduu si jaaladha. Hedduu si jaaladha naan kiyya si kun kan. Nama uffata iidaan bitachuudhaaf deemu warqee hundi Laa jaaladha. hedduun si jaaladha. Yaa haadha rayyaan, yaa qaaliitiyaa. Yoo naan jette maallaqaa miti waan feesisu kan. Hayyee qaaliitii isin jaaladha nama. Laa kanatti immoo kanan jiru. Kan qaaliitii isin jaaladha kan. Maal akka nama? Qalbii ta'e irraa hodhaa jette qofa. Dhiisime. Yoo naan jette maallaqa 200 godhee si kan. Barsilaa waanuma kiyyaami naa kanni. Uuma keessanuu akkaniteemi. Egan akkanite ulee xiyye jaama bar. Qalbii irra siin jaaladha. Laafi. Siin jaaladha haadha rayyaan. Si malee nam takka ijaan hin laalu jimmaas. Tasaa dhukkubsite. Laa ammaa booda si malee takka ijaan hin laalu. Ni laalaa miti ni laa. Uummata kabana kana isaan akka. Hayyee maallaqa naa kanni jedhin deemamu. Laa maalayni eessi jira gaa. Mutaan dhukkubsina moo? Maalayni hin jiru hin jeeba. Iida kan hin jiru karaas maalayni maa iiduma waan bitattatu di. Kotuma. Maal? Meetu tomteeme? Meetu rayyaan. Too. Kalaas amma naan bifteef jedhee jira. Jedhee raaseen biseeni. Kalaas natti naasa'iniiti. Kai kara ijoollee ta'e deebi'edhu taa'e kana fa'i. Laan ijoolleen jaallanuu wayisi biyyachaas taa'u jiran. Manni kunis kiyya sanis kiyya bittan barbaaden ta'a. Fadhu kanaan seena fadhu saniin seena. Rabbiin na bal'ise maashaallah. Sirri. Tayyaatti bira rabbii. Yalla. Hayya. Samaalaa ta'u jirtas. Ya Allah, mana masih pekatin saya ni Haadha rayyaan kiyyaa haadha ijoollee kiyyaa sin jaaladha. Oh, hindi ini kenapa? Sin kabaja. Sin ulfeessa. Qalbii hadirra. Mataa kiyya gubbaa. Qalbii rayi. Qalbii tiyyarra. Hayyee jee. Jennina. Asirratti. Asirratti. Barian. Yadda sabah. Abu Rayyan. Lo sama kotu. Kotu megistak. Sama kotu tahu mana? Sin jalan daga. Kotu mana? Sin jalan daga. Igmati jigro aku kebatin paru. Kotu. Sira asma tadi ke dawu tu siya kesin paru. Mana ana ida? Mana rai? Barian.
كدلتين تاي نجي سمينا إيشيكا دفتين عاري نمني Harkaan يو gatta'e. دفع نمني يو دفع عاري دفع دلوما Dulloome kaa sinna dulloome. لا دلوما بدياتا Sinna dulloome. نما تقول شنو فتاتا نمني إيه إيش عارفة ما شاء Mana الله labsii nama. خلاص الناري خلاص ما كان تي دلنتي تي سكني جيبين جستك ما كان جيبين جستك ما لكان سيدا مشان دي سدمي جراتي أنا نيجي كذا كان جيبين جستك هون برات سكمي أسكين جانا براتي Dhiisisa. أسكين أسك Harkaan gatta'e reeruma. Asik kami. Mayna dhiisi. namni sawaan jira sidor ke beli ta deemte mamma jiram tu sampai dia tu sidor ke apa jiram tu san ana so gidem garu wan ko fo dorar jara tu sibisi kan Naa ol dura jaar. euro Yeroo naa kan ta'a. Naa kan nireen hin fudhan deemet. mo kanna adda jar kasih ke bayi tu dorar sintahin Hanna adda. Hanna adda. wan ajaib wan tak Mudawar irra deemee irra irra. mudawar bar wan beredara dorar jar kataw ni Mudawar kaa tokko qabaachuun bareeda. tokko Bifa garagaraa. lama sadi Bifa garagaraa suufa si qabaachuun ada bareeda. sinjerneen ida berapa sedapa suufa si ode Suufan biro. Mee naa kana suufa naa yoo naa mee suufa ni beka mee si. la suufa miti wan suufa ritalan si bebe haru ba man Maaliin bee? ni bi hamir go suufa si bitemo mudawaran si bitemo maal maqaan si maaso marto si bitemo Martoo. Ammas martoo naa bitti. suufa bi haru maal si bitemo gargarga marto marto le ta akam seta Mee callisi mee afaan marto callisi kusin ta'e. nagade hattu ta ka Callisi bereetu ta'e. Mee callisi sun bira. ta so hidhe chumo be Afaanuma callisi bira. Isa na callisi tin callisi callisi fakki me so boodde. den kana kai sabe ko ta si bin kan Samaaraa hojjeteerra. beeka marto si bitemo Laa maallaqa ala si kan irraa kan nuti miti. Malah berarti sama malah kayak tahun ini kita nama malah kerasi juga Filipina kan sih. siapa mana sih sih biar kami Maallaqaan socho'aa jiru. kolal teh Maali si beekaa jira? kalau orang baik itu ada mau subuh beda nih insyaallah arfara subuh sih kini bismillah ya Tanafu? kini tanafu ama subuh sih bin karena kak arfara tuh sih udah mau sih arfara tuh sih udah sih bin karena mau Arafatti nama fudhii tambas naaf. masih bin kan subuh beda nih Maal? Kan uffata naaf tisiisaa. Naafi? Ay fakkaata gaa ilmaan gara ganiin qabamoo Duuba uffata kana bal'atu kana akkamitti uffata? kana gaa huccuu namni uffata hulii maal isin jee huccuu kan nama qaqqabdu ilaan ta'e Harka kanaan hin qabamaa? harka kanaati harka harka rakkoon qabu kanuma uffatan huccuu harka rakkoon qabu Harkamoo? Mataa kiyyaan seenu harka? kaa akkam barbaadda namni gaa kannaa namaa kanne akkana naa bitaa akkasii naa bitaa hin jaan gammadanii fudhatan laa huccuu kana godhuun barbaadan huccuu bareedu ittiin akhiraa meeqaan bitu silaa garte hin dubbatu atuu gatii siini beektu kofoollee kana fakkaatti kofa ajaa'ibaati huccuu bituun hin beeka bal'aadha takka Kofoo maal akka kofoo hedduu bal'atti keessatti. akkana gaa kofoota akkana kana fal'aa bakka kaata kan qabdu maashaallah tabarakallah shurraabni guddaa kofaan bal'aadha Lakkoofsa meeqa kofoon? lakkoofsa bakkaatti sii bita lakkoofsa bakkaatti hin beeka bar tanafaa harka naa dhoyte malee basu waan addaati kun faani Maal fiddi? maashaallah tabarakallah yalla harka naa karee kun tanaa sanii miti amma fuulii nu sii beebarree kun dukkanoo wayite amma kanatti jettu bareettiini Maashaallah bareeddu. maashaallah bareedduudha ji maashaallah bareedduudha Vamos, maashaallah Tandarara Tandarara Kamu kam dikitmin malani Idir rachid oiti sinje Maashaallah maashaallah. lah Hedduu bareeddi. itu beredi hundu malu itu beredi tam tam caralah rayang kiya ka farula masyaallah tabarakallah Meeqaan bitee tan? Wani namni khanna nama bita dija inga katan
Dengan kata gawat dia berarti. Pas diu tu gawat dia. Bukan apa. Berbata tadi itu gabatnya. Adi, mega tinggal cerah. Dolar sedeta nanya. Ane mangga ni tibite ni mu. Karena namanya makan nih hingga kata gua mata kau. Kopi itu kena tuh. Lah kalbin jawi te mata kayak adi. Cara kopi nanti tulis kan. Lah kau itu baru kata. Arkate tu masyaallah ane itu beredega. Macam apa dia? Lah sejenak dia moga hajite. Adi kana tera kana. Dua mali be karena gota Gig gote. Lah itu mali karena gota. Kopi sih bite nama dia mah. Lah aku mati. Yo walin deme bite ho jara tu. Cari cakap ni bi magara kani kita tani le Ramadan anu buya butuh demo ada yang betul. Wah sih walin lu nih jara. Pakoda walin lu nih jara. Ha kau hidup tani. Garo kat beda tumpe. Amma gamade jutas. Hanas jera. Kopi itu kena gamati. Kopi kau hamati hundilan sih gamati ste jirti. Ani di Roman lanja ani le itu suraga male. Kalbi siar te le ya dia tin. Kucing mana ni akai cakap nak ter le masyaallah barakallah. Akan ciral. Video percaya. Wan si dagamu wan nagotu wan akat dia tu lah. Akat dia tu lah dia si mare. Mari jete karena dina kan tadi dia dulu lah kan maju. Itu nama tanah me kamera kasi. Kamera wani mare iro malja aku mana ragam mare ti bitum be itu dukan nerke cudem tamatan rajit te nanjete tu te be kadu. Nin be kama him be ko itiblalan jira masyaallah tu nasibte itu saya jibte jirte wala khatir rar kama halak jete jirta warama mangka Kopi na tulen. kobe si tole son dinu su tuta kobe si tola insyaallah kan nasibte sudurati hafi tu sigite harum tu sinja apa mana ya tadi yo si beleke le dipa managodi usan maleni ati tu rakal bele maleni kali miti जरूर होगा वो भी दत्तू माशाल्लाह का से हम बरे तू यानी येरो तक्का भी दत्ता येरो सब हम बरे तू भी दत्ता अनिले यारो Daawwattoota hordoftoota keenya saadaan aarsiteen ati nama guddaadha sheeybaa jaarsaa iida sana uffatumaa hoo hin bitattuu naan jetteeti deebitee kunoo uffata akkana bittee kophee sana fakkaatu surree sana fakkaatu akkana fakkaatu naa bittee haa galatoomtu waa baay'ee tofe tasaadha. Waa baay'ee ta'a. Surree takka qofaan hin godhatu. Surree takkitti tana waan namni lamaan bituun takkaan bitee dhufe inni guyyaa sadii jette guyyaa iida dura akkuma beekamu namni salaatee dhufeetuma manuma keessa shaajee guyyaa sarara kaa'u namni danuu sadii tokko hin jiru iida lammaffaa iida sadaffaa shaayenna sirra dabartee jirti jettu. Maaliif waan namni lama lamaan bitatuun takkaan sii bitee dhufe ni siin jaaladha akkana jaalattu mataa na dhungattuutiin agarsiisi. Laa mataa haadhuma dhungatan malee niitiin dhungatanii galatoomii. Daawwattoota hordoftoota yaaddoo sabaa kantiin abbaa mana kiyyaa gammachiise namni tokko yoo si gammachiise atillee ni gammachiisa. Eeggadda kannaa guddaan kanneen hedduu na gammachiise hangaan itti wallaalu tokkotti kannaa kanneen fi hedduun gammachiise isinillee abbaa mana keessanii gammachiisaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horaa bulaa.